Jaarali sina seenee jennaan immoo waqasaman billahi maal immoo mootiin ta'in hanga lafa ulafeenni isee faana deebi'a malee dhibaabbiin godhuun jaalladhee jennaan sodaa akkasiin qabuun ma abbaa fedhan taane innis akkuma koolma namaatiin nyaatan dhuga yaasino arattoon sema fikir lanya berkaitan lammi miti baay'ina dubartii irraa akka ka'e sitti taa'imu guudaan laawuta aski baay'ina dubartii keessa garmaamaa ooltuu irraa akka ka'e lubbuun sadaf maallee ni abbaatu wayi tamarnan waa wayii ta'yaati baay'ina dubartii seetanni dabbaninna takas dhaga'i dhiironni Dubaayii keessa taa'u baay'isa wayii murteeffatanii fuuchuun isaanii kun ajaa'iba sii galee maalifi kan argitu wayita asii diimtu argitu magaalaa si argita wayita asii kaan argitu taana si argita wayita dubartiin heddu si marsitu filannoon hin ulfaata dhugaa dubbachuu hiikabda ati akkas taatee osoo burjaajoitu bakka asii Itoophiyaa galtee Itoophiyaa ammoo dubartiin hin jirtu jedha agatee ijoolleen Dubaayii jechuudha rakkoon ijoolleen Dubaayii jechuun amala laali amala lukkuu kana jechuudha foon kana mataatti baatu yookaan namaan nyaatu yookaan ofii nyaatu yookaan namaan laatu jechuudha. Dhalaa naannoo Dubaayii kana keessa jirtu namni biraa maqaa tokko jaallatamu sii galee waan kanu gargalchina agarru seeftii keetiitii yaaddaa jira. Hojii siistarii dhufanii obboleettiin keessummaan rakkatte asii dhiirri dhabameeti asii kaayirotti dhima inuma duunee banna malee jedhaa takkaa namni nagaa nagaafatee nu ta'e roorrisaa jira achi keessa Dhaggeeffatu waan kana akka qoosaatti dubbachaa jirta. Atamma seeftii keetii jechuudha of eeggachuu danda'uu qabda jechuudha. Namoota baay'eetu miiran taane keessa akka jiran hubadhaan jiran miidiyaa kanarrattis jechuudha qabatamaan jechuudha sii galee sitti baasanii dubbataan jiran malee muciyoon dhiirummaa keenya tuffatte moo akkamitti nurra dabartee asii miti kaayirootti waa yaaddi wanti jedhamu mataa isaanii kana dhukkubsaa jira jechuudha sii galee of eeggannoo godhi seeftii keetii sii galee Hamzaan illee boodigaardii goyachitti waasii gurmeessuu danda'u qaba jechuudha sii galee maaliifi jaalala jechuudha ilaalaa namoota ijoolleen baay'ee jalqaba hedduu isaanii saa jiraanii gaarii dhalatti jechuudha namoota namni saa jiraatiif beekee maamadoo jechuudha ilaali maaliifi jarri jechuudha yeroo kamiyyuu yoo ta'e namoonni baay'ee namalli isaanii maal isitti fakkaata isheetti amalli namoota baay'ee jechuudha gaafa harka jirtu sin beekan gaafa harkaa bahuu jettu eenyummaa kee hiree yaadatanii nu qabaa nu gadhiisaa du'ee argamnaatti dhufu sii galee ashittiin dhugaadhaan madura osoo Hamzaa waliin barin osoo Hamzaa waa tokko parsantiin 80 caqasaa jira. Gastii keessa seene waan ati dubbattu waan ati gootu namoonni karaa kee wajjin dhufanii maal akkasii wajjin dubbatan hima si dhaggeeffatu sii galee. Kanaafuu of eeggannoo godhi yeroo baatu akka argite hin bahin. Lafti dhihee jennaan galgala kana akka akkasii kunoo adiiqaa kana fa'i minaaminii masaanyaa minaaminii jecheessa wulbil jettu kana jechuudha sii galee. Ani baay'een jaalladha mucaa dhugaa rabbii kunoo maqaan kunoo qofante jala takka jira nama Dubaayii keessa jiraatu nama hin beeku. Beessu ጓደኛዬ ነው ዋኑ ሙጃ ባየ ጃለደ ጅራጅ ችግር ነው ከናፉ ገልገለ ማይ ሙሸወረ ጀቲ ሙሰወረ ሞባይል ቱ ካኩሎ ነሞዶ ሊገሪ ነሙ ፍሬዴ ማል ጀራ ካንሳ ታክሲ ኩኑ ትካርሊቲ ከነ ጀቹ ኢጆሌ ቤቱ ዮቴ ነደሰሩ ካን ጃርቲ ቀበል ጃርቲው ቀባደ ሲባል ጅጅራ መሲንጀራ ሜሲ ላባሪ ሞቢያቲ ኪያር በሽነት ጅጅራ በሙኩ ወልፊታ ጅጅራ wanti guddaan isa walarginadha isatu Dubaayii dhufa impossible anatu Kaayiroo deemaa impossible jechuun hin beekta jiru Dubaayii
bareedduudha. Haalli jiruu kiyyaa alhamdulillah ana jiruun na dhibdeen beektu bareedaadha. Kaayiroo biyya Arabni rabbashtu san achi deemu ani natti hin fakkaatu bakka I don't know. Isas nu baay'ee dhufa. Ijoolleen Kaayiroo jiran garaagaraa jallaa carraa biyyoota arabaa dhaquun qabu. Akka qabanus beekamu quba qabu. Fakkeenyaaf mucaan hiriyaan koo tokko kan achi ture jira. Istii lammayyuu achi jira. Mucaan yeroo tokko wayii akka carraa fira isaa tokko achitti baay'ee dhukkubee jennaan. Achumaanis Dubaayii daawwadha jedhee nama dhufee deebi'ee beeka. Dubaayii jechuudha sii galee. Fakkeenyaaf inni achitti waraqaa seeraa qabu ta'ee jedhee Dubaayii dhufee deebi'uu danda'a. Dubaayii jiraachuun illee isaaf ta'u ta'ee jedhe jechuudha. Ati gara sana deemnaani jechuun kiyya. Ati gara sana deemnaan dhageeffadhu. Gara sana deemtee jennaan already biyya Dubaayitti deebi'uu osoo hin taane lambii laayifii keetiif jechuudha. Gara biyyootuma kaanii lama taatanii ati sidattee reejistara jalatti taate jechuudha. UNHCR jalatti gara biyya sadaffaatti jechuudha. Imaluudha sii galee. Yeroo baay'ee faranjoota kana hawwitan hin beekamma ture jechuudha. Keessattuu namoota popular ta'an. Ani firan qabdu nama sii dhorku jedhee haala kanaaf bultee jedhama. Maabar gaafa jaalalli dhabamee ofii oole addaati. Gaafa jaalalli dhabame gaafa jaalalli hin jirre at least lama dhabuu hin qabu. Jaalala dhabee qabeenya dhabuu hin qabu jedhee yaada. Amma irratti ammoo jaaladhee onneen tiyya. Onneen sun na keessa jirti natti hin fakkaatu. Onneen jaalalaaf duuna jettu. Hin jirti natti hin fakkaanne yeroo sanitti. So jaalallee at least jaalallee jiraatiin addunyaa tana mallakuu qaba jedhee yaade dhugaadha suni. Nama akka Hamdaan yaade Sheek Hamdaan bulchaa Dubaay nama akkasii yaada. Amma immoo onneen na dhayattee tik na jettee fiilingii jaalalaa immoo inni injifatu jiru. Qabaa. Fikirimti si qabdee. Amma Kaayiroo deemuu mitiitti osoo na baddaa baaleetitti osoo galee am habbi achi horii horsiifanna. Maashaallah. Hamza billah aleek wallahi tanabar osoo dhagayi osoo murtuu maal godhe anamma waa'ee ati shamarma Oromooti. Shamarman Oromoo tokko rakkoo waan qabu. Ijoollee taaptaa gurguruun baay'ee mana kana wallahi billahi nama dhibba jaanas teessan ergi keessan taaptaa gurguru. Maali isin ergi keessan yaanii fi qomaata oolashu. Yaa akhi sawu taaptaa. ما في بفلوس هذا فري. Namni kun jechuudha sii galee yeroo garii miidhiraa kun konfidensii qabaachuun gaarii. Ilaa godheewwan kiyya waan barnoota isiniif ta'u jechuudha. Wanti isinitti himu waan itti amantan ku ta'u godha. Rashiidaa welcome. Sorry. Dhaggeeffadha. Obboleewwan keenya jechuudha. Thank you Rashiidaa. Obboleewwan keenya jechuudha. Ijoolleen dhiiraa keessattuu waan itti amantan tokko namni waan fedhe yoo jedhee waa'ee namaan dhagaye. Of ta'ii deemi, of ta'ii murteessi, of ta'ii argame, of ta'uu waa hunda caala dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jedhu jechuudha. Suuraan jalqaba irratti yeroo kan si baasu dhugaa dubbachuuf yoo ta'e atis yaada sammuu kee keessatti. You look just like Joe. Murtee yaada yoo ta'e jedhu. Isin lamaan yoon kana jedhu atis nama miidiyaati. Inni nama miidiyaa isin keessaa namni tokko la dhagaye. Isin keessaa namni tokko miidiyaa fayyadamu qaba. Inni tokko ashqaabaatii ta'uu qaba. Sigalee ati fakkeenyaaf miidiyaa irratti yoo haftee jette hafuun qabdu ati si jammar. Ati yoo deemte gaarii. Sigalee. Habibi analiisi inni adeemu yoo barbaade. Ani maal balleessee beekata akka miidiyaa kana gubbaa. Yaada mataa kiyyaati naaf kabajamu. Yaa. Personal opinion. Yaada kiyya keessa. Wanti kana jechuu barbaade. Kana jecha kana dhaga'ee irraa namtu ati miidiyaa rakkoon qabu jedhe. Wanti kana jedhee maaliif sitti fakkaate warrajul wal kabiir jedhama. Ilma dhiiraa osoo inni taa'u shamarii duran buutu waan ta'eef uumama aadaa hawaasa keenyaatti yooduma inni dursa bu'ee ati xiqqoo. Amma aadaa ganaan godhatiin aadaa jalatti hin dhugatin. Dubartiin takka yoo miidiyaa gubbayyaa safuu wayii aadaa wayii shabsite miidiyaa irraa fagaattu guutumattu. Achiin gara kaan ammoo sila kajaarsatii osoo hin ta'in nama ajaja rabbii eegu. Rabbii waa hundaa olii ka eegu. Osoo jaarsa qabaachuu iyyuu baadhee waan hamilee jaarsa kiyyaatitti himuu miidiyaa gubbaan dalagu. Even osoo jaarsa kiyya beekin jaarsi.
wanni miidiyaa kana gubbaadha wanni an general live itti dalagu jaarsakii akka fuuldura dhufuuf yani waan wayii irratti uuma sila ta'e alhamdulillah minim background illeenyu waan badaa miidiyaatti as ba'ina okay ila wanti jedhee maal sitti fakkaate fakkeenyaaf ati nama miidiyaati mana tokko keessa waliin jiraattu nama wal fuudhee jiru yeroo mana keessa galtanii jettan ruumii garaagaraa banataniitu inni achi laayivii seena atasii laayivii seentaa akababiin girgirii ta'a eenyu agarsiisa akkas eenyu namni kan jagasuudha kan gogaa fi jechuudha si gadisa dhugaan siin jedha yeroo ati fakkeenyaaf yoo inni nama fakkeenyaaf laayivii galu ati buna dhaabdee hamzishaa maal sii fiduu bareedaa kiyyaa akkamsi waan akkasii yoo jette moo namootatti ni fudha sii galee. No. Maal irratti akka wal dhabaa jirru beektaa? Ani dubartii sa'aatii 24 bunaa fi siinii jala teettee buna buustuu miti. Ani uumamni kiyya akkas am sorry. Ani ilaali ani siinii fi minamina jabanaa kana iyyuu manatti hin jaalladhu. I'm sorry. Yeah, I'm sorry. Xiqqoo isii amalli kiyya xiqqoo isii achi fagaachuun oolu garuu ani akkasi dhugaan akkasi. Buna Saraateenyaas kan akka walii galtanii? Saraateenyaan barbaada. Buna barbaada. Buna burcuqqoo buna guddaa kan hin jiraame hojjata akka dambisee hin kennaaf hin dhuga yoo namullee barbaade hin kennu. Malee dubartii shiita godhattee asii kush ibidda jalatti kush ixaana olaarsiti hin jaalladhu. Wallaahi jaalladhu. An duruu takkaa buna dhaabee hin beeku hin jaalladhu. Buna dhuguu hin jaalladha garuu taa'anii kasala gubbaa deebi'anii achi hunda qabatanii inni keessummaa fidaa ciciisaa yookaan qamaa hin ciisaa ashittiin buna no. Jalti iyyuu himeera baay'ee amala kiyyaa kan nama sodaachisu keessaa buna jala taa'uuf jaalladhu. Nyaata godhuu waan biraayyaa nyaata hin godha bareechisee godha nyaata amsheef garuu buna jala taa'uuf jaalladhu. Inni illee akka nama qolle. Wallahi gara galata wallahi summa wallahi muudi nuti qabaa jirta ta'e muurro miti muurro wallahi inni illee akka nama qolle. Achii dhuma dubbii ol fuunee torbaanii gaaf takkaarra walii gala. Jedhee Hamzaan miskiina nama faamilii arteedha. Mana nama kamiinutti walii gala ni taphatanii guflaa injooyi nama gochuu barbaadudha. Andersaanis godhanne akka dhuunfaatti jechuudha sii galee. Ani akka mataa kootii yeroo dubbadhee waan akka dubbattu kana jechuudha. Jaartii kiyyaa miti. Ollaa kiyyayyuu shamarra akkasii jiraattee jennaan waan darbee dhaqeetu mul'atti fakkaatan jettee. Tulluma kiyyayyuu shamarra akkasii jiraattee jennaan. Jaartii kiyyaa miti kana. Maatii kariina wayii qabda muka baaroo jedhaa wantumaatu baaroo isa wajjin hin jetta malee baaroon kamaali kanatti mana keessatti deemtee dhaqee. Mana keessa waan dalagamu hedduu jira namni gara la fiigaa garas fiigaa tirkibirkii akkana karaara jijjiraatu kanan jaalladhu. Maasa an Dubaayin keessa waggaa 5 jiraatte siinii fi jabanaa minaamina kana manaan qabu. Ati amala dhiirri karaa wayii qabda bakka rabbiin dhalaas godhe baguma dhiira hin ta'inati wallaahi summa wallaahi baguma dhiira hin ta'in. Osoo dhiira taatee jettee jaartii ati fuuldura uumatu ishii dhabaaree jedhee akkana sakaayyaa taasii galee. Osoo dhiira ta'e jaartii bareeda fuudha. Bakka jaartii sim jettee birreeffattee buna jala ooltumaan naawwati yaaki jiruu wayii haa jiraattu gadi baatee waa haa barattu waan haaroo wayiitiin haa gamtu. Haa buna jala ta'a buna jalatti dubbii fixuummaa hin koo jaartii teessii finnaa. Mileen ta'e dhuftee godhu. Taadaamin ilaalaa jiraan. Adaan banaaraa chokoleettii argu. Hai, namni akkam? Maal dubbat? Gamja intalli ta'e kun suuraa dhiiraa irra kaa'attee jirti. Maaltu kiyya godhatti bosiin kiyya kaabbaa qabeenyaati. Baala birri ne jedhama yee ayyadan. Londanii dahawa ayyadan bisu afaddaa goota haftaan birri yalloo. Ashitti baragaraachin la birri yalloo hundi wa'is isa maallaqa qabu moo isa jaalala beeku jaallatati dhugaa dubbachuuf ka. Dhugaa sitti namti haala kiyya ammaa kana laaltee jaalalatu abay buna godhaa jira. Garuu dhiira birrii qabu irra jaalala filatamaadha.
حبيبتي يا عمري قلبي انت بسكتي دبر. يا dubartiin illee borsiyoon hanjatte dhaggeeffadhu vajirati callisi ashidhati callisi yeroo darbe maal jechaa turte ati jechuudha afaan keetti ani dhiira oromoo qoy isin beeka jiri qoy ani jechuudha dhagayi ani dhiira maallaqa beektee bataam yoona jettee hamdaani jechuun barbi jedhu baay'ee keessatti ilma mootiiti fatee koo kottu importantiidha because amalli dhiiraa kun hin beekamu gaaf tokko si ganaa gaafa achiin si gane at least waa qabattee taa'uu qabdaadha. Jirra way badee ashitti yeroo darbee jedhe jechuudhaati ilma mootii biyya United Arab Emirates jechuun biyyoota Arabaa keessaan beektu biyya baay'ee sooressa ta'ee jedheedha. Sanarra darbee immoo ilma mootii ilaali mucaa ilma mootii isa akkasii fayyifeedha. Jecha siiriisaa onnee rukuttee namoota Oromoo gootota akkasii jalatti waaqan dhala sanammaa dhugaa rabbii qalbii nuti fooyya'aa waan akkasii irraa turte jechuudha. Akkasan tabaarraa turte jettee. Dhaggeeffadhu. Akkas jechaa turte yeroo kana jedhu Hamzaa miskiina hiyyeessa waan akkasii. Wallahi kan nama garaa burji kaasa kee fuula burji kaasaa. Jannaan askiriimii. Wallahi kan jaaka kan ta'e sirrii. Maa askiriimii dhaggeetti motora dhaabsoo baabaa jechuudha. Motora dhagaatu gaarree. Fatiin bira wallahi iskiinaati. Dhagayi. Wanti jechuu barbaadee fi dhagayi. Ofii keetii osoo akka jettu murteeffattee bultiitti deemte. Mucoo kun jechuudha laali. Yeroo nuti carraan kan kee oofee maallaqa yoo kan barbaaddu ta'ee jedhe shugar daadhiidha maallaqa yeroo baay'ee kan qabu waan ta'eef dargaggeessi mana konkolaataa sin jettan kana keerraa irra guddeessisaa yoo tariitii fakkeenyaa fi akka carraa ta'ee dhaala ilma sooressaa ta'ee kan abbaarraa dhaale yookaan ammoo mootummaa wajjiniin yookaan waan akka hanna wayii waan akkasiitiin yoo ta'e alatti dhugumatti miindaa jalti kuma tokko kuma lamaa irraa ka'e mana bitatee konkolaataa bitatee sadarkaa ittiin amma yaaddu kanatti ga'uu fi hin danda'u waan ta'eef filannoo lama qabda. Inni tokko shugar daadhii siigalee. Shugar daadhiin maallaqa qaba because depend on his age. Yeroo wajjin wanti inni murteeffamu waan ta'eedha. Umriin isaa ol fagoodha waan ta'eef hojjetee kee yeroo sanarra ga'ee jedhu manas qabaachuu danda'a konkolaatas qabaachuu danda'a siigalee. Yoo shugar daadhii immoo jaalladhu dargaggeessuma umrii kootii wal gitu kan jettu ta'ee jedhe jaalala irratti xiyyeeffannoo godhiiti. Hiree kee borii inni tarii harka sadarkaatti yaaddu siif ta'uu yoo dadhabellee boru nama biraa ta'ee arguu dandeessa waan ta'eedhaa fi isa wajjin jireenya gaggeeffatu yeroo jedhamus dahan alfalligimne rakkina irratti guddadhee rakkina keessatti jiraachuun barbaadu. Jireenya koo keessatti rilaaks godheeffataa jedhee jiraachuun barbaadu kan fuudhe jettu beekte. Kadaagaa biraan alfassimamnoo jetti. Daadhiin miti dargaggeessumti moosii guutuudha yoo kan dhiise ta'e dhuguu. Amaariif wanti wayii jira. Zandroo bitayyiqish ልጅ ነኝ ብለሽኛል አምና bitayyiqish ልጅ ነኝ ብለሽኛል ዘንድሮ ተራይን አርጅተሽብኛል ወጋ ደርቤ ሮን ጃላፍ ሲጋበዱ አናመሌ ጆሌ ረጀቴና ዲቴ በራና ጋር ወሩ ሲን በርባሩ ነቶ ዱሎንቴ ጅርታ ጀዴ ቤቴ ኦሬዲ አርጅተሻል ጀዴን ሲገሌ ዮ አከስን ታኔ አከሰከሰ ሲን ረክፍኔ ቢ አተማ ቡልቲ ጎደተ ሲራን ገሩ ሶሪሳ ቢለብ ጀጃ ጅርታ ሙቾ ሶሪሳ ጀጃ Ati baay'ee jette baay'een hawwana baduu yaalte yaada kee duuqa akka hin deemu qarreen nageetti garuu ani hin deemu. Dubartiin maalaaf filattu waan akka dubartii takkaatitti akka dubartii gaafa teetii jaalala filattee maaliif nama qabeenya qajeelchite yoo kanaan jettu taate ani onnee xiyya nama na yoo onneen xiyya lafisfisii wayii bakka geettetti yookaan namni wayii waa godhe fachiin jiidee taphoottuu miti. Ani nama booyuu miti an dubartii boottuu miti an dubartii laaftuu miti. Even heerumayyuu even boruu iftaanuu heerumee waggaa tokko lamayyuu waliin jiraadhe osoo wanni wayiitu happen ta'e nama ol ka'ee dhaabachuu danda'u. Confidence ofitti qaba dhimma hin qabu. At least feelingii jaalala bareeda wayiitu natti dhagayama akkee waan kana haxxaaxamu yoo ta'e continue goone waan ta'in illee ta'u. Nama akkasii amanuudha. Dubartiin ta'e namoonni sitti maatiin gaafa jaalattee bultii ijaartee nama wayiitiin haga
Sifati haadha jaalalaa. Haadha lubbuu fi dabarsuu deemti dubartii wayita jaalala. Ani dubartii boottuu miti gisee jettu. Maal jechuu barbaaddeet eenyu boo'ennaa. Wallaahi bu'ii dhaabate. Yaa wallaahi babaay'ee eebbifamanii iddoon kun gara bu'uuti. Shamarree Oromoo kun waa'ee jaalalaa beektanii Fatiyee jechuun isiniif leenjisuu ta'uutu. Nama itti hamuutu manfas noo. Siigalee bakka inni jirullee muwaasii osoo jettuu jechuun nama jaalalaaf osoo jaalalli jechuudha. Siidaan kan ijaaramuuf ta'e Fatiyeedhaaf ijaarama dhugaa dubbachuu yoo ta'e jechuudha. Fakkiin jaalalaaf waan siigalaa jira miti. Fatiyeen amma osoo nama fedhe wajjin bultii ijaarratee itti gammachuun jiraatti. ምክንያቱም በፍቅር ስለምታመን ሲገላ ጅረምቲ ጅሬኛ ኛቴ ዱግዴ ፉለሲ ከነ ዮላልቴ ጀት ጀጁ ኢላሊ ፉለሲ ከነ ዮላልቴ ጀት ነመ ጉየ ቶኮ ዋኑማ ወይያ ዲጂን ቀበ ፈካቱ ፈታው ፍራ ይፈጁ ለሲገሌ ነሞኒም ቦሴሩ ሚቲ ሰኮል ሁጃለ ፉለሲ ኩን ገመቹ ቀበቤቴ ቡሽ ሄደ ጀጁ ለሲገሌ Apa aku dijenar orang mentah itu ada beribuat. Kenapa jeju? Sabab ni kita. Gaafa jiru jiginsa suuqaan jiru jiginsa galbuu fi dabarsuu nama oofsinsaa jaalala. Jecha kufaatii sana akka dubartii hin kufne hin hawwaafan. Jaalalli sun itti hafee jaalala sana argachuu baatte kufaatiin kufuu dhabuu wayya yoo kuftu taate. Kufaatiin jaalala fokkataa namaa gadi nama deebisa. Nam gaamsa kiyya ani nama jaalala keessaa garuu akka dubartiin kuftu barbaadu. Ani waan namatti adeemamu akka dubartii biraa Ashitti ani garuu akka namni hundi itti na fudhatee miti ashitti beekta akkanan jedhee birrii nama birrii qabuun jaalala gizensiin jiru nama akka dubaa ituma ta'e jaalalli ituma ta'e ammallee nan qabne nan qabu maaliif beeka onneen kan koo takka ammallee nama tokko dhugaadhaan jaallatee hin beeku garuu immoo nama birrii sirriitti qabu yoo jiraate wana onneen koo hin jaallata jedhee yaadaan. yaada bareeda namni waan jaallatee. Garuu wallaahi dubartiin birrii jaallattu dhugaa rabbii ana biratti fudhatamaan qabu. Miknyaatuum balikuu taanaan jira beektaa. Jaalala maallaqaan ni bittaa. Hin bittu kennaa rabbi. No. Dhaggeeffadhu Fatiyaa. Dhaggeeffadhu. Misaalee nama qabeenyaa hin qabne jaaladhu siin jedhaa jiru barfatiyaa. Nama tokko gizeen jaaladhu nama jijjiirama qabu. Nama hojjetee jijjiirama qabu si galee. Minnoom keessaa dhufare bakka waan hojjettu irratti yaa rabbi naa jedhaate bakka fakkiin sii dabalu miti himaa. Gana አንድ ሰው ተቀምጦ አንድ Mana gaafate jira suma Finfinnee kanatti jiru dhugaa rabbii isin jira wallahi namni keenya miskiina baay'isa wuri miidiyaa kanatti waan namni adeemsisu dhugaadhumatti fakkaata jechuudha. Akkuma qoosaa wayiitu waan eegale midhee waan iyyaatu sammuu biyyatti. Ati barka saniitii miti. Akkanatti qoosa fakkaatu dubbiin si ajaa'ibu. Waan kenne yoo ka'u kana bishaan ijoollee qabaan talaa natti mi'ammu. Ani si hima jennaan hin jinne gowwaa wallahi duriyaa lama naa erginaa wallahi suuraa baasii ergaan. Ani bar wanti ani bar kanaaf namni hin jaalatin haa jedhaa bar ani bar gubataa uruu namni hin argin jedhaa jiraa bar. No. Asirratti waan tokko hundi sitti barbaadu laayifiin isaa kana dura jechuun jaartii shana qabaatu inshaallah tokko miti shana qabaatu. Muhammad bin Jazira, stop, Habibi. Let me ask you one question, please. Afaan leesi dubba, afaan jala leesi dubbanne, sorry. Ati laayifi nama tokko kan maan darbe jechuudha. You think it is easy thing is not dabarsu. You asarba dubbatu. Dhaggeeffatu baasatti ilaali. Dhala dhaggeeffatu sami bazaadha koo. Isnaatii si lammattii guddaa fakkeenyaaf jechuudha. Namni suni amma dura yeroo inni laayifii isaa በትክክል ያናዳል። ሰብሪና ምን እንደሚያናዳው ለምሳሌ አንቺን ሳያገባሽ አንቺን ሳያውቅሽ ያደረገው ነገር የሰው ልጅ እኮ
akkuma ilmi dhiiraa wanta hunda dubartii wala booftuu fuudhuu barbaadu. Ilmi dhiiraa tokko amma yookaan argatu jedhee abdii makkutee taa'ee naamna malee ilmi dhiiraa hundinuu kaa'uu osoo. You don't have any life before. You don't have any life before. You don't have any life before. Me? Are you sure? Animal. Maal nama biraa wajjin dubbachaa jira ashitti. Laayifii namni duubarra dhabu jira. Qabaachuu danda'a. Garuu is not that much. Muhammad Benazir achi jira gaa abrii geetaachoo abbaa giddii soniina sun public thing no problem. Garuu aga dhuunfaatitti jiraachuu danda'a. Garuu publikii irraa baheetiniini achi bultii keessa fuulduraatti. Dalam koy fatih koy. Wayye የፍቅር እናት koy የፍቅር እናት koy. Tap jolle tap udah please agak disucikan ya Shawari berdua. Krimin balik sini. Koy wae kairo rasin dubban nadi di koyene tap udah masin gua kesani fatih waga panna fi elali fatu dubban bashiti fakkinya diri biyya keessa jiru fi diri biyya arabaas ta'ee biyyoota awurooppaa deemee garaagarummaa guddaa qabu because sadarkuma biyya kee irraa baatee biyya namaa deemtuuni daandii irratti haa ta'uu biyya deemte sanatti chaalenjii adda addaas mudachuu danda'a. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jedhe ofii kiyyaafis sireena fudhate waan ta'e beekuuf jechuudha dhaggeeffadhu. Namoonni adeemsa isaan deeman keessatti chaalenjiin garaagaraa isaan mudachuu danda'a. Fakkeenyaaf atiin kun biyya namaa deemteetta biyya kee yeroo jirtuuf biyya namaatti wanti si mudate garaagarummaa guddaa qabaachuu danda'a. Hundi laayifii keessan galu hundi namoota adda addaa wajjin laayifiin qabaatu hundi sammuun dhabu yeroon kana siin jedhu jechuudha si galee. Kanaafuu fakkeenyaaf jechuudha laayifii inni kaleessa qabu jechuudha gonkumaa yoo argee jedhe natti dhagahama na aarsa yookaan ammoo sadarkaan jaalala isaaf qabu hir'ii sun akka qabsiisa yoo kan jedhu ta'e dhaggeeffadhu. Fasi yaallabbat zillaa islam waan jedhamu jira. Bakka akkasii dhaabbachuu dhiisu, namaa wal jaalachuu dhiisu, namoota biyya namaa deeman jaalachuu dhiisu. Itti seente hoo yoo jaalatan shittoo walii yoo jibban shittoo walii. Waan bultii diiguu iyyuu dhiisisu waan diigu. Garuu wayita laaltumayyuu wayituma laaltuyyuu ni naarta osoo ta'uu baate. Nama naarsu jedhaatanii isin. Yaa anta biraa dhiisi. Sooshaal miidiyaa kanarraa qabatee beeloo kana goggodhu wayita sana natti hin fakkaatu. Viidiyoo namni isheen nu godhu. Maal qaba osoo harkaan qabatee agarsiis qabate. Yaade kun amma diigamiin osoo hin ta'in isatti kun himmu kana yaaduu biyya garuu yaade ture maali? Ani as biratti dhiiraatti qabataan jiru. Ani osoo dhiira tokko harka qabadde okkee waantu waanii ta'a ani waan jiru. Dhiira qabachuun mul'atu akkam? Dhiira qabachuun mul'atu akkam? Cabbatu moo midhaan? Cabbatuma foosaan cabbatuma iyyuu amma dhiiran cabbatu. Sarbaan keessa. Wallaahi cabbatu ammarratti dhiiran cabbatu maal nama hunda cabbatu? Eenyuun cabbatu? Kun akka madaaluuf maa cabbata haraa akka ta'e beektaa dhiira cabbatu? Yaa ijoollee Oromoo qofatu wayitana arguu rakkoon jara akka taate nama fiigi. Yaa jara darbe garuu ijoollee Oromoo keessa wal argareen.